السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخيني خبجمو تي في إسلامات خان دعوت شاجرتن حلال شو إيقالي جرا وقاتو كوفي جي أسدي بوده هنو يروج القباتي في استديو هارو خيستي ولد دي بنيت جرا وقا أفوري ولكا أوليف وان ولين ترتنيف هدونا غلطو ما يجا وبلي سخية خاني في أكنا مقاي سده النمبر بان أهل الخير تقوتو وان خنرتي كومد إباتما baasee istiidiyoo akkana fakkaattu nahaaroo yoomse isaanis gama numaanuu daawwattoonni kiyya galatoomaa ja'an keessummaa jalqabaa khasizina torbaffaa eenyu akka tahe gabbaanee simannee walitti deebina. keessummaa keenya khasizina torbaffaa Sheekh Jamaal Aliyyiiti. Shayni keenya nama waggaa 25 oliif da'waa keessatti dammaqinaan hirmaataa jiru yeroo tahu hojiilee da'waa fi ta'liimaan moggattis hojiilee daldalaa irratti hirmaachuudhaan nama socho'aa jirudha. نتي مالي مسلماني نتي إسلامي إسلام ما نتنو لفتين يا في لفتين يرنوجات إسلام ما نجرو في جرين خين يرنوجات إسلام ما ورق في المان كين يرنوجات إسلام ما سياسة في سبب ما رنوجات إسلام ما جرو جرين خين يولي guyyoota muraasa dura akka Itoophiyaatti abbootii qabeenyaa gibira guddaa kafalan keessatti ramadamuudhaan muumicha ministeera Dr. Abiy Ahmed irraa badhaasa fudhachuun isaanii ni yaadatama. Seenaa sheekaatii fi bu'aa bahii daldalaa fi ilmii keessatti isaan qunname waliin haa ilaallu. Sheekh Jamaal Aliyyi hogguu kaassenni isaaniif duuba maraa hogguu dardaraa jedhan umriin teessan meeqa? Irra hedduu wanni nama dulloomsu. namni wanni dafeetti dullu wanni nama dulloomsu jettanii maana laaltan sheek lakki wanni namni Sheekh Jamaal Aliyyi hawaasa jimmaatiif tuffii qaba afaan oromoo ifaadhaan ni arrabseeni ni komateeni ja'anii miidiyaa irratti waan deemaa ture quba qabdan ummata jimmaa ija kamiin laaltan an kanarra jiru gaafachuu firraa deebisuun immoo isinirra jira. Sheeyni hojii humnaa hojjechuu turanii naan jee namni tokko hoolii jechuu afaan oromoo gabaabaan dhugaa jechuun jiruu sanootti qansiraa akka afaan amaaraatti ammatti qaanfattanii jiruu sana sirra himu. As dura waa hedduun hojjedhe shufeerummaallee fudhadhee baajaaj oofee baajaaj dura baalagaariillee bitadhee baalagaarii oofuu turte xiilaa tolfadhee galgala kaniin tafsiira qaraa'isu guyyaa magaalaa keessa baalagaarii ariyee karaa irratti madaabara jechuun kaartoona afadhee cilfaa maankaa ablee burcuqqoo shaayii irra gurgure achirraa deemee hashawwaa keessatti shiitaa fi kana ciree gurgure. Guyyatti meeqaan ooltan? Marsaa duraa guyyatti birri 8 jalqabee. Ta'ammaa moota dur. Birri dursan. Hojiin nama hundarraa ni bareeda nama diinirraa irra bareedetti namana. Sheekh Jamaal Aliyyi ijatamii ilaalan sabboonummaa. Sabboonummaa keessa nama daangaa dabaree jee qaama isin komatu jira. Egaa shari'aan nabii zaahiraami diyaa wajjuma agarraan akkas jaja'u jira. Garii jira qaama lakkii waa wal madaalchisaa deemu jiran malee sirruma jiranii warri jiru. Gandummaa ijatamii ilaaltan. Gosummaa amma nama diigu jirtu tana. Gandummaa qofa homaa komanna sabboonummaa namni gammoojjii Yaman keessatti ati Amaaraa ati Oromoo ati Tigreedee ija keessa ablee wal kaayutuun wajji jireenyaaf gaaga'aman fiddu. Amma maskaram dhufu kana amata akka irraa qaa'imaa san keessa isin agarraa yoo rabbi. Shakkii takka yoon waggaa dhufu badhaafamaa maqoota san keessatti isin agarra. Yoo china dhabde galeetiin rafee beeki. Maalleeyni guddaan guyyaa takka khasaartan qarshimee. Takkaan moo namatti himne siyaarra na himsiise malee. Maaliif hinji? Sababaa waa dhabaa dalagachuu dhabaa. Sababaa waa dhabaa dalagachuu dhabaa. Ooyiruu qotan malee udan guddifatan udan guddi ani walaloo jechuun beeku. Sababaan dhiisanii rabbiin namatti isa moofaraan ciisanii ooyiruu qotan malee udan guddisanii. Ooyiruu ilmi rabbii qotachuun adabaan wajjin barbaaduun sababaa waa dhabaa dalagachuu dhabaa. Abdi jiraahuma durrubi ameesii. إسلام مولي دقاقو أفتيسي أبدي زراو ما دربي أميسي إسلام مولي دقاقو أفتيسي
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أفير وبركاته. راكي يا خبجني أسن أركمو كيسني في الدوغ لتوما. إسني سنا أفيرو داف باي غلطوما. هو أبونا نرى تلشا وأنا جانا نتلشوا قب. بنا في نجين دبنا. شكرا نجاي قبل نسيت. الحمد لله. أكمل جرس. جاري ما شاء الله. ما تفينا مو نجاي. الحمد لله. أكجاري الحمد لما لله. سان. لأنه تسعانا جرّي. توفى على منان. نجاي ما تيواتين. نمو. علي أولان. نمو بقى نجاي. نجيت هذا. أكجاري الحمد لله. أي. شجمان لي هجو كاسني ساني يفدوبا مرا. هجو دردراجان. عمرين تسميك. umrii fi damoo sana man gaafatan jechuullee sun dhala. makmaaksa taatee ni jirti. Haa ta'u umriin tiyya ani akka Itoophiyaatti 1970 dhaladhe. Akka taarikha Itoophiyaatti amma 2017 seennee jirra amata 46 lakkaawwadheen jira. Hin fakkaatan immoo. Tanaaf namni kaasanii isaaniif duuba maraa jira. Abbaan fedhee Hummaan akkaataa nyaata isin nyaatanirraa immoo maaltu akka kana fide? Irra hedduu wanni nama dulloomsu. Namni wanni dafeetti dulloomsu. Wanni nama dulloomsu jettanii maana laaltan sheek? Lakki wanni namni maaliif namoota warra hiriyaa tiyyaa kanii waliin dabarsee na bira dabree yoo jarjette dabri jeeni wajjin jiraadhees ni jira. Ha amma akka hiriyaatti wajjin lakkaawachuu jiru yoo jarjere fedhii qabaate yoo haa dabru kanii naa dabru jechuu jiruunis ni jira. Ani umrii tiyya keessaa akka laafutti na aaru ni fakkeessa malee mana kiyya keessatti jireenya kiyya keessatti hojii tiyya keessatti wanni nama aarsoo guudufte namaan ajaa'iba jeetiin akka nama aaree jee fakkeessuun ittiin ifi rakkisa malee aaree ifi wallaadhu tokko wanni feete yoo taate wanni takka yoo cabnaan dhumatti ittiin beeka waan dabreef hedduu ifi rakkisu waan dabruuf hin dabran jaanii mo'ichi amala kiyya keessaa hedduu yaaduu hedduu aaruu hedduu ifi rakkisuu waan akkasiin qabu gachiisu sakandii 30 osoo hin geenye rafaa hawwu fedhus sa'aan sana oguu geessaniin ka'a jireenya irraa oliitis namaa wajjiniin jiraadha karraa gadiitis namaa wajjiniin jiraadha hajidduutis namaa wajjiniin jiraadha hundi na biratti wal qixa. Gaafii 12 haasoo keenya jalqabna. Jecha tokko yookaan dhugaa yookaan suba jechuun deebistan malee tafaasiilliin jiru. Jalqabnu. Ayyee. Hedduu bareeda. Wanni guddoon abbaa keessanirraa barattan. Rahimaa fi aalii ollaa fi rakkataa gargaaruudha. Shayini dura barnoota irra jalqabtan. Hassan Bishiraa jaaniin. Namni isin fakkeenya godhachaa guddattan. Nama tokko yoo nabii rabbii ambiyoota taate malee nama tokko fakkeenya godhachuu hin dandeessu. Namni kan taajira yookaan qabaataa ta'uun tawfiiqa rabbiitii fi sababa isaati. Haadha teessan jecha tokkoon ibsa. Ummaa tiyya haadha tiyya jecha tokkoon ibsuu miti. Jecha hedduunillee ibsuun hin danda'amu. Hedduu bareeda. Abbaan intala shamaraati ilma dhiiraa caalaa jaalataa jechi jedhu dhugaadha. Dhugaadha. Maallayni gammachuu namaan uumu dhugaadha mammaaksi hoon. Maallayni kophaa isaatti gammachuu hin uumu yoo jaan maymaa isa dhugaata. Maallayni gammachuun uumu yoo jaan sababa ta'a soba ta'a. Maaliif yoo jette ilmi namaa gammachuu inni jaan tun ijaan dhufti. Rabbiin almaal wal banuun ziinaa jee bareeduma jee namni bareeduma arkee gammada malee ijaan osoo arkin hin gammadu. Diinagdeen qabeenya wanni jaan kuni waan ittiin dhagayan waan ittiin argan waan ittiin deeman waan ittiin jiraatan ilmi namaa waan gammadu waan faayidaa isaa qabu gammada. Addunyaa tanarratti wanni sadarkaa tokkoffatti milkii ilma namaa keessatti sadarkaa duraarratti lakkaawamu qabeenya. Yoo akkana jaan dhugataa qabeenyi yoo imaanni bira hin jiraatin gammachuun ta'u. Qabeenyi yoo ilmaan bira hin jiraatin gammachuun ta'u. Qabeenyi jaartii yoo hin jiraatin yookaan jaarsi yoo hin jiraatin qabeenyi fayyaa yoo bira hin jiraatin yoo ja'an sirri ta'a. Qabeenyi gammachuun fidu jechuun qoftiin soba. Soba daangaa hin qabne, ha bakkatti dhaabbatu hin qabne, ha quraanaa wajjin illee, hadiisaa wajjin illee, makmaaksa afaan Oromoo 1,000 wajjin waa'ee akka qabeenyi gammachuu ta'e irratti Oromoon oguu makmaaktu. Addunyaa tanarraa namni wanni akkaan jaalatu biyya, qabeenyi biyya jaan. Biyya namaatti abbaa qabeenyaa qabeenyi abbaa biyyaa godheeti waa dhabni biyya teetitti alagaasi godhaa jaan. Kanaafuu qabeenyi biyyooma. Qabeenyi kabaja, qabeenyi jaalala,
nama qabeenya qabu jaalala qaba, nama qabeenya qabu kabajaa qaba, nama qabeenya qabu dhagayama, nama qabeenya qabu daawwatama, nama qabeenya qabutu dhugaalleen izaa takallama almaalu sakata sidqu jedha. Gaafa horiin dubbatu dhugaan firraa cal jettee teessee. Qabeenya hin qabne kun osoo haga fedhe beekaa ta'e illee dilas namni haasawaa isaa wal madaaluu hin danda'u. Wal cinaa fiduu hin danda'u. Qabeenya hin qabne kun kutaa afurii yoo dhaabes Allah haji dhufee usaa jedha. Mee takkas yaa'ii moo asirratti? Rabbiin quraana keessatti waa'ee qabeenyaa oguu dubbatu gaafa garii ziinaa jaan faaya. Faaya malee gammachuun hin jirtu. Gaafa garii khayrii jaan in taraka khayran ilwasiyyaa wamaa tunfiquu min khayrin khayrii kennitan jaan. Gaafa garii immoo fadlallaahi jaan tola rabbii. Dhaalika fadlullaahi yu'tihi man yashaa'u. Horiin fadlii rabbiiti tola rabbiiti rabbiin abbaa fedheef kenna. Akkasuma ammas nabiin keenyas alayhi salaatu wassalaam ni'mal maalu saalih lirrajuli saalih. Horiin gaariin gurbaa gaarii hirkate waa tole. Horiin waa tolee wanni miskiinaa kennan wanni namaan gargaaran jee akkasitti hadiisa keessatti dubbate. Hedduu bareeda. Yeroon ulfaattuun jiruu keessatti dabarsitan jecha tokkoon. Yeroo takka mana hidhaattiin dabarsee. Habba takka. Takka immoo alattiin dabarsee. Lamaan kan ulfaattu. Qaawni isin musliimoota irraa cufuu barbaaddan qaawa kam? Fedhiin kee qaawni cufuu fedhu qaawa bizinesaati. Ilmaan meeqa qabdan? Ijoollee siin lakkaawwataa takkumaan qaba. Habba takka. Maammadis tokkumaan qaba. Adiibis tokkumaan qaba. Adiibis tokkumaan qaba. Mustansiriis tokkumaan qaba. Akkasuma aayaas takkumaan qaba. Takkumaan qaba. Gaafii xumuraa du'a booda du'atti ni amantanii mi? Eeyyee akka gaaritti. Du'a booda namni maaliin akka isin yaadatu feeta? Wanni anna duubaa naan dubbachuu fedhu sadaqaa jaariyaa waan jaansan sadaqaa walitti dhaabbattu waan na boodaa hojjetamu. Hedduu bareeda. Gara gaafii ijoo deebina 12 raawwattee jirti. Saahiboonni keessan hedduun isaanii dardara. Ijoollumaa gahiyya 20 wayi maal gariin hin baan. Maali citii waan kanaa manguddoonni dhabamte? Irra hedduu waan namni irratti wal saahibu keessaa namni nama kabajuudha. Ani wanni inni irra guddaa nama umriin naa gadii saahibuuf namni sii gadii si kabaja. Namni hiriyaa teetii ifirraa si gadhiiba. Si tuffata. Jechan taane siinjaa gochan taane sirratti hojjeta wanni sun saahibummaa muraa deemti. Kanaaf namni if gaqqabee jiraatu hundi nama isaa gadiitii hojiirra jiraata nama isaa olii yookaan nama hiriyaa isaatirra. Ani amma saahibummaan kiyya ijoollummaa irraa qabee haga ammaatti nama naa oliirra nama naa gadiitiin irra saahiba. Nama hiriyaa tiyyaan saahibu jechuun miti isaanis numaan saahibaa adeemsa keessatti if kabajuun namaas kabajuun saahibummaadha waan taateef irra hedduu saahibni kiyya dargaggeessa umriidhaan naa gadiiti. Yookaan ilmiinis naa gadii yookaan qabeenyaanis naa gadii sanan jaaladha saahibu. Ammas akkan odeeffadhetti saahiboota kana wajji ooluu qofa osoo hin ta'in hedduu isaanii hiree mijeessitaniif. Hiree qabeenyaa ta'u, hiree biddeenaa, hiree nama garii jirammoo abbaa qabeenyaa ta'e saahiboota yerootti dabarsuuf barbaada malee hiree mijeessuuf waan kanarra maal jetta? Namni yeroo si saahibu tokko sitti fayyadamuuf si saahiba. Tokko sirraa fayyadamuuf si saahiba. Kana jidduutti madaalteeti ati namni kun naas ni fayyadaa narraas ni fayyadamaa irra qalbii tee keessatti ikhlaasaan qulqulluun nama isa fayyadu san saahibuudha namarraa fayyadamturra. Kanaaf ani dargaggeessaa wajjin deemu kana hangaan danda'u numaa yaadaaf malee itti yaadu rabbina keessatti nuuma. Niin gammadaaf malee itti gadduu irraa aaruu sadarkaa tanarraa akkamis sadarkaa tana dhufe jee nama hedduu jira nama abalu gaafa duraa miskiina arra sadarkaa tana dhufe hojjaan hirriiba dhabu. Nama hedduu jira abalu beekumtiin qabu beekumtii kana harkate hojjaan sadarkaa ifannisuutti qadeemu. Yoo dhabee hoggaasi harke fuula si jijjiiruutti khatarkaanfatu hedduu jira. Kanaaf irra hedduu namni nan saahibuu filadhu nama naa gadiitiin hiriyaati yallaala malee nama naa ol dabre kajechaan nama darbaa deemu. Kagochaan nama darbaa deemu. Kan si olitti if beeku saahibii wajjin deemuun baay'ee natti ulfaata. Hedduu bareeda. Mee Sheekh Jamaal Aliyyi kan waggaa 22-23 durarraa haasofnu. Sheeyni hojii humnaa hojjechuu turanii naan jee namni tokko. Hoolii jechuu afaan Oromoo gabaabaan dhugaa jechuun.
jiruu sanoo itti qansiraa akka afaan Amaaraatti. Amma itti qaanfattanii jiruu sana sirra himu. Hedduu gammachuun itti qaba. Dhugaa Ani yeroon hojjechuu turtanii san. yeroon magaalaa irraa baadiyyaa dhufu nama makiinaa taaksiidhaa fi makiinaa aadii namni yaabbatuu fi makiinaa mana addaan hin beekne. Biyya tana yeroon dhufu. Akkumaan dhufetti hojiis waan namni biyya tanatti hojjetu takka irraa hin beeku. Awwal hojiinan biyya tana dhufee dura hojjedhee nama diin barsiisu kawal saayibnuun bira dhiyaadhee hujuma inni hojjetu san ibbiratti nagarsiisee na barsiisee hojjechaa ture. Re'ee qaleen foon dhaabbatatti cicciree namaa gurguraa ture. Sanirraa bahee itti aansee salbaacii ijaanii boondaa muranii bakka takkatti kanatti afanii waan hunda wal keessa jechuudha. Kulla shee jechuudha. Yakhlutu. Asuma kaalsiin jira, asuma jaakkanni jira, asuma huccuun dubartii jirti, huccuun dhiiraa jirti, huccuun nama guddaa jirti. Gannaynee aduma tana keessatti lafa sharaa afannee gurguraa ture. Sanirraa bahee itti aansee hojii san beekumsaan malatti waan hin hojjedheef if duuba deebi'een hojii humnaati irraa jalqabe. Hojii humnaa waggaa tokkoo fi wayii. Guyyatti meeqaan ooltan? Marsaa duraa guyyatti birri 8 jalqabe. Ta'ammaa moota dur. Birri dursan. Waani bitti at least laaqan. Akka gaariitti birri 8 hojjechaa ture. Booda amala xiyyaa fi akkanan itti hojjedhuu fi sa'atti birri 8 maqaa guyyatti sallaaleen namni nan bira hojjedhu guyyatti birri 16 naa kafale. Takkaan jiru yeroo sun keessatti namni guyya birri 16 kafalaniif waggaa tokkoo fi ji'a muraasaan bira hojjedhe hojii waan achitti hojjetamu san fixeen ta'iin hojjenne jiru maashinarraan hojjedhaa bakka adda addaan hojjedhaa niin gurguraa niin eegaa bishaaniin obaasaa bulkeetaan hojjechaa ture. Waggaa fi'anii fidan simintoo waggaa dhufte sartoo bal'aa yaani guutti yaaman labbee kayyeetumaa wajjumaan awwaadhee dhaqee baaddan. Yeroo kana keessatti immoo waan ajaa'iba sitti ta'u guyyaa nan hojjedhaa galgala tafsiira kitaaban adda addaatiin masgida qaraayisa. Nama hedduu jechuun nama adda hin qabne. Namni galgala narraa qara'ee anaa bakka san dalagooguu dhufe hundi boohee deema. Waan na mudate keessaa yeroo takka anaa galgala tafsiira qaraayisaa bulee qaraayisee magribaaf shaa hedduu ganama sa'a 3tti anaa bakka hojii sanitti Sheekh Jamaal eessa hojjete jee nama suufa uffatee karabaataa uffatee hojjetu na see achi na dhufe waggaa na dhufe anaa huccuu jilban muraatiin qaamni kiyya hundi ooliyoo jaanii zeeta gubate kana maashinatti osoo hin dibuu qaamni kiyya hundi kana anaa hojjetu arkee akkuma kan ol seenetti Sheekh Jamaal immoo obboleessa isaati jee ilaalee waggaa na bira dhufe imimmaanuma gurguddaa kana dadadada godhee asirraan gallakkise boohee kamalee maal taate boo annamaatu takkaadha isaa du'e jeetiin anis maashina dhaabee fiigee bira dhufee dubbise. Yeroon dubbisu waan biraan jedhu rabbiin maallaqa fedhus namaaf kennaa fedhus nama dhoorkataa hujuma si fakkaatu rabbi si haa kennu naan jee. Adeeroon kun amma lubbuun ni jira akkana. Ni jira obboleessi kun ni jira sagalee diitan illee dhaga'uun ni mala nama dhalootaan dadarii teessumaan dire dhawaadha inni nuuf beekaa. Yeroo inni akkana jee boohee du'aayii naa godhu anuu wajjiniin boohee rifadhee deebi'ee. Achi boodaan hujii tan akkaan itti dhiisu rabbiin hujii tan akkatti na dhaabsisu. Sababa naa godhee dhukkubsadheen humnaaf hojii san hojjechuu dadhabe. Hojii sanirraa baheen suuqii nama bira ji'atti birrii 200 hojjechuu eegale. Suuqiin namaa gurguraa ji'atti birrii 200 naa kafalan. Torbaan taa'ee anaa bakka san hojjetu hogguu dhufe akkasuma gattaa'ee boohimmas amma hojii si fakkaatu rabbi si kennee 200 jechuun guyyatti birrii 6 jechuudha. An bakka sanitti kaniin harkachaa ture guyyatti birrii 16. Baatiin hogguu dhooyte maalla guddaa ta'a. Kun immoo birrii 200 naa kafalanii ergasii suuqii san nama biraa. Gaafa kana bultii ijaartanii? Bultiin bar namni bultiin jaaru akkanumattiin wayii geejjuu dura marrakiba farasayni sanii rakkoo guddaa qabdi. Ani bultii ijaaree ilmoo takkaan qaba oggusan yeroo sun. Ilmoo takkaan qaba manas kireeffadheen jiraadha bobbeheen jiraadha dalagadheen galaa akkuma namni jiraatutti jiraadha. Ammoo takka harka nama jalan qabanne namatti naa jemne if dandee jiraachuu malee. Abaacaa biizinesaa eenyu isin barsiisa? Abaacaa waa dubbistaniiti moo jiruudha moo maaltu isin barsiisa? Hujii akkatti baran hujii tana bifa sadiin bara namni takka hojjeteetuma keessa dabree niin beekattu osoo hin beekne bara. Isii lamadaa namaatu hojjedhu hujii tana jee namni hujii beeku si hojjechiisee si barsiisa. Sadaffaa gorsaan bara namni. Akkan itti bare gizeen foon qalee gurguru san akka qalee akka kalloo irraa baasee akkana muri hangana dura gurguri akkana gurguri jee namni abarsiise. Lammaffaa boondaa gumurus
ififis asafatee muree akkana muran akkana gurguran akkana bitan jee namni na barsiise. Aliif baajee warri na barsiise sun isa manuma jira. Tasadaffaadhaa tana anaa dukkaana nama bira hojjetu. Humnaa barnootatti naa yemtu waan humnaa waan baadhattu humnuma teeti barnoonni kee. Dukkaana namaa yeroon hojjedhu ji'a 3 anaa birrii 200 hojjetee namichi yeroo namni adda addaa namni gurguddaan na bira dhufu ni aaraa ni hinaafaa lolee waliigaluu dadhabne namicha kana biraa hin bahaa jee manguddoo wayiitti himadhe. Inni jira amma Sheessan Aliyyii jaaniini rabbi umurii haa dheereessu. Itti himannaan Sheekh Jamaal naan jee nama waa beekumsisee edaan ati jaahilaa naan jee. Bar namni dukkaana keessa si kaaye nama haroo qotee simintoo itti godhee bishaan itti guutee waciin tiyya baasiin tiyya wanni hundi tiyya daakki itti barisiin jee. Ati bar dukkaana kana hiree rabbiin irraa as keessa si kaaye tan dukkaana kana daakki akkatti bitan akkatti gurguran meeqaan bitanii meeqaan akka gurguran akkatti hojii kana deemsisan qaamaan dhufanii keessa dhaabbatan malee hin barre san bariif rabbiin as keessa si kaaye meen iyyaate jijjiiri maallaqa 200 inni si kafalu yoo barbaadde naa si kafalaa naan jee. Niyyaa maallaqaa san sammuu ta'e keessaa ifaqi barnootatti deebi'u barnoota mana barnootaa seentee jira bari naan jee. Guyyaa sumarraa hin qalama bitadhee dabtara bitadhee meeshaan hoggaa bitamti eessaa bitamti meeqa bitamti bu'aan sii meeqa dukkaana gurguraa oleen guyyaa tirfii isaa hisaaba arra hangan harkate baatitti hangan harkata amatan namni kun hangan harkata hojiin kun guddina hangana fiduu dandeessi addaan baafadhee ji'a 7 hoggaan fixe nama wayii namaan galgala tafsiira qaraayisuun mari'adhe hojii tana bare amma booda yoon hojii tanatti seene ifiisni hin danda'a fira kiyyallee hin danda'a namoota biraallee danda'uu hin danda'a malee amma boodan kasaaruu hojiin tu sirri naa galtee hin jeen hangam takka waggaatti akka guddatan waggaa lamatti hangam akka guddatan fixadhee hin jireenyaan nama tokkotti hin himini warra kiyyattiis hin himini obboleessa kiyyattiis hin himini ansilaan dandahee siifin kennaa liqii deeyni sirratti haa taatu birrii 15,000 meeqaa si hojjechiisa naan jee akka hisaaba gootetti 30 jeen waan 30 nama hojjechiisu 15 nama hojjechiisa 15 kanaan hoo hojii eegalii nama tokkotti immoo himini booda naaf deebistaa yoommoo sirra bade ansiin amanaa ati beekaan balleessitu izinii si godhe naan jee birrii 15,000 kennee birrii 15,000 saniin achi bee dukkaana kareeffadhee dukkaana banadhee hojii jalqabe. 15,000tu dukkaana namaa banaa. Yeroo sunitti 15,000 jechuun akka ammaatti birrii 150 jechuudha. Waan ajaa'iba. Saniiniin hojii jalqabe. Maali wanni dura eegaltan akka dhuunfatti? Jidduutti yeroo as dura waa hedduun hojjedhe shufeerummaallee fudhadhee baajaaj oofee baajaaj dura baalagaarii illee bitadhee baalagaarii oofuu turte xiilaa tolfadhee galgala kaniin tafsiira qaraa'isu guyyaa magaalaa keessa baalagaarii ariyee karaa irratti madaabaraa jechuun kaartoona afadhee cilfaa maankaa ablee burcuqqoo shaayii irra gurgure achirraa deemee hashawwaa keessatti shiitaa fi kana ciree gurgure sadarkaan amma waan kana hunda osoo hin beekniin hojjedhe humnumaan itti seenee nama tokkootu nama jimmaati Sheekh Jamaal naan jee jagnaan ciis mawucaa ayaataam ittuma seeni naan jee waa hunda ittumaan seeni anas dalageetumaan dadhaba ittuma seeni naan jee osoon hin beekniin hojjechaa ture gaafa san ta dukkaanaa tan ammoo ta namaa san hojjedheen ajaja namaatiin na arrabsaniis arraba fudhee ajaja namaa jala deemee hojjedhee tiriringis waa hunda fixee achi bahee hojii eegale. Isichi duraa hundattiin kufe hojii 10 hojjedhe dukkaana dura hojii 10 ittiin kufe ta dukkaanaa tan ammoo baree achi seenee waaniin hojjedheef waggaa tokko hojjedheen waggaa tokko keessatti hajjii dhaqee amatatti aanu nama hajjii geessuu eegale. Dukkaanarraa amatatti aanu nama hajjii geessuu eegale akkasumatti haga guyyaa irraatti amatarraa jechuudha. Gaafa garii abbaa kiyyaa gaafa garii ummaa kiyyaa gaafa garii obboleeyyan kiyyaa gaafa garii saahibban kiyyaa ilaa hanga amma amatarraa hajjii nama geessuu hin dhiifne. Abbaan keessan lubbuun jira. Abbaan kiyyaa ni jira rabbi umrii haa dheeressu. Haati tiyya immoo akhiramanii jira rabbi rahmataa godhuuf. Duba amma sheekh waan takka haa jiru akkaataa keessatti amma wanni naa galee yeroo kana halkan darsiin ittuma jirti tafsiirri. Inumaa darsii fi daawaa yeroo sun yeroo maalanni kiyyaa sin guddati yeroo rakkoo keessa jiru san namni yeroo rakkoo waa hojjeta waa barreessus yeroo rakkoo waa barreessa waa hojjechuus yeroo rakkoo waa hojjeta daawaallee rakkoo keessatti daawaa godhuu dandeessa bal'inni kun osuma haala si mijjeessu gaafa makiinaatti hin deemtu qabdu makiinaa ifii ooffattu mana kee keessa galtu baasii nama biraallee if cinatti baaftee oofuu dandeessu sirra jabaataa deema yeroo rakkoo san yeroo makiinaa hin qabne mana kiraa keessa galu
mashruufni jabaatu da'waa hangan godhe yeroo saniin godhe akkaan. Ajaa'ib. Amma Sheikh Jamaal Aliyyi ulamaaotaaf muslim personalitiif nama islaamaaf daleena jedhu kanaaf qudwaadha. Because xayyaara gooflaa lamaatii biizinasas amantis qaama jedhu jira. Hojjechuu keessatti. Akkasuma qaama lakki isheenii garas kutuun inumaa daawwa qabbaneessee maal jechuudha nama jedhu jira. Yaada walirraa fagoo kana akka itti amanu horiin nama hundarraa ni bareeda, nama sheekarraa irra bareedattiin amana. Hojiin nama hundarraa ni bareeda, nama diinirraa irra bareedattiin amana. Osuma nama biraarraas bareedu nama diinirraa irra bareeda. Maaliif jennaan namni diin kijibni haraamii beeka, nama kaa'inuun haraamii beeka, nama kaa'inuun if kaa'inuu beeka, amaanaa namaa eeguun amaanaa ofii eeguu beeka. Waan ajaa'iba sitti ta'u waggaa Diradawaan tun hedduu biyya gaariidha. Diradawaa tanatti hojii eegalee waggaa 8 osoo na hayyaman baasin osoo waa takka namni nan gaafatin aboo kun nama sheekaati dhiisa Sheikh Jamaal hin tuqinaa dhiisa uma jaanii warri gabiyochi jaanii warri mana deemee namarra cufus osoo na bira kutuun guyyaa tokko osoo na hayyaman baasin waggaa 8 dukkaana dalagadhe hojjedhe birris argachaatuma if dandahee jechuudha. Qalbii takkaan gammachuun namni hojii hojjetu waa sadi firraa eegaa hojjechuu qabaachuutti amana. Tokko amaanaa namaaf irraa eeguu qaba. Maaliif jennaan al-amaanaa miftaaxu rizqi amaanuma qabaachuu tanaatu furtuu rizqiiti. Hojii hunda wanni sii bana abaluu amaana qaba jechuudha. Si hojii dalaga namni horii si kenna sitti kannee gurgurii bu'aa irraa harkadhu anaafis naa galchisiin jaa hulaa cufa rizqii keessatti wanni hulaa hunda bana amaanaa qabaachuu ta duraa. Tokko inni lamadaa amaanaa amaanuma namaati sun amma amaanaa rabbii haqa rabbii jira waan namni tokko si dhagarre naafi rabbii xiyyaa wal beeka waan kana waan haraamin dalagu ana maktabaa jalqabee maktabaa hojjetu namni wayina dhufee kitaaba Shamsul Ma'aarif jedhanii kasiirii fi kanaan nama godhaniin kitaaba san naa bitii fidii birrii 40,000 si kannaa hinaan jedhe yeroo san kitaabni sun birrii 40,000 baasu dhaqee bakka inni jiru sun laalee argee kaniim silaa bitee fidee yeroo takka 40,000 argadhu amaanaa rabbii hin balleessu namicha kanaaf diliirra gargaaruudha kitaaba kana bitee yoon fide waan inni dalagu hunda ittiin gaafatama jeen osoon bakka inni jiru beeku inni beekuu hin danda'u itti isinimu hin jiru kitaabni akkasii sin fayyadu ofirraa dhiisi jeeni itti cufee dhiise. Wanni akkanaa maali? Amaanaa siif rabbi gidduu jirtu eeguun lama. Sadaffaan namni niin hojjedhajuu biyyuma kamuu keessatti haqa mootummaan sirraa qabdu, haqa biyyi sirraa qabdu, gibiras haa ta'u, qaraxas haa ta'u, waan mootummaan sirraa eeggattu san mootummaafis miti. Rabbiif jechaas miti mataa keetiif eeggachuu. Guyyaa 3 yoo hatte, guyyaa 10 yoo hatte, guyyaa tokko sirra qabama. Hanniti guyyuma tokkochaa sirra qabamte sanitti gabbuuta. Hundaa'u balleessiti. Khayrii ati dalayde ilmi namaa namarran dabru rabbi qofaa irra namaa dabra. Marraa 10 khayrii dalayde takka sharrii yoo dalayde akka isaaniitti ilaalchi isaaniitti mootummaa yoo gante yoo hatte waan mootummaa haqa mootummaa sana soorraan baasii yoo dabarte hundi hojii ati hojjettee ni baddi. Suniif humna sadeen kanarra dhaabbadheen amaanaa rabbii eegee amaanaa namaa eegee haga har'aatti kijibaan illee horiin si qaba jee yoo namni natti himate. Nin kannaaf malee wajjin hin karaakaru. Wahuma na dheeffannaan namni wayii si qabnaa waan akkanaa si qabna juu yoo jecha kiyya kana dhaga'ee nama uumaa irraa fudhadha juu taate malee ni jira jee yaadu. Lammaffaa amaanaa waan mootummaan sirraa eeggatu. Mootummaa biratti amanamaa ta'e, rabbi biratti amanamaa ta'e, nama biratti amanamaa ta'e, nagayaan hojjettee rabbiin sin kasaarsisu. Dhiyoon tana muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmad harkaa badhaasa namoota akka Itoophiyaatti gibira hedduu kafalan keessaa tokko taatanii fuutanii turtan. Wanni sun waan isiin tolchiteerra hedduu namni shookdetee ni baarage hay sa'idaanuu akkannis ni jira waan jiru. Mee kanarraa maal jettan taatee sanirra? Ani waan kanan illee yaanne akkanan namni yaamamee badhaasamaallee ni sin agarree beeta mangistii iraanuu bilbilanii warra waggaa kana gibira sirritti kafaluudhaan maallaqas birrii guddaa kafaluudhaan mootummaan amantee badhaasuu deeman keessa jirtanii guyyaa akkanaa dhiyaadhaa jedhanii bilbila kanuma isaaniitiin na bilbilanii na waaman. Uummanni gaafachuu deeman jeetumaan dhaqe akkasitti sittiin amanne yeroon dhaqu hulaa irratti matseetii wayii kitaaba wayii jechuudha baasanii nama hundaa hiraniif naggaadii hundaaf banee maqaa kiyya gullaalu maqaan kiyya sadarkaa lammadaa irra jira akka biyyaatti sadarkaa 3tti badhaasanii warra pilaatiiniyem
gold silvera jaanii warqiidhaa fi pilaatiiniyemii fi akkasuma nahaasa fiddaa jaan kana sadarkaa kana badhaasanii sadarkaa lamadaa keessaan jira. Warra duraa lamaan kana nama 230 takka Dr. Abiyyi badhaasee nama 319 ammoo pilaatiiniyem warra waggaa dhufuuf sadarkaa warqiitti ce'u jaanii yaadamu gabiyochi ministeeriitu badhaasee kitaaba irra dubbisee maqaa hayyaguun arku ajaa'iba natti taate ani manaamaa una fakkaate dhugaan seene akkasin nu waamanii nu badhaasanii yeroo sunillee akkasitti natti hin guddanne ergan galee namni hedduun akka malee gammadee gammachuu isaa ibsachuu hoggaan arke miidiyaa adda addaarraa miidiyaa laayivii dabarsaa ture jira hoggaasanii footoochirraa fudhatanii namni tokko tokko ballisee laaleeti namni kun akka nama islaamaatti namni muslimaa waa xiqqoo achi keessatti nama 555 keessaa namni muslimaa parsantii isaa xiqqaadha. Akka nama muslimaa sanitti hogguu laale ka gammaduu jira. San keessaa ammas akka Oromoo yoo deebisnes xiqqaadha. Akka Oromootti hoggaa laalanis nama gammaduu jira. Akka saahibaattis laalee nama gammaduu jira. Namni hedduun hogguu gammachuu ibsachuu isaanii arke anummaanuu deebi'eetiin gammade lamada jechuudha. Akka waan lamada badhaafameetti irra ammoo wanni ajaa'iba natti ta'e namootaan akka saahibaatti eegu akka fakkiin laalladhu namaan isaan laalladhee deemu ka isaanillee waa garii keessan na laallatan jee yaadu wanni kun sudfa dingata akka osoo quban qabne waan dhufeef akka waan rifatanii cal jaanii dhabamuu isaanii hoggaan argee osoo badhaafamuu baadhee jechuullee natti dhagayame. Okay, risaalaa tahni'aa isin hin goone. Namni hedduun namni ani yaanne warra afaan Amaaraa dubbaturraa Somaalotarraa nama biyya adda addaatirraa warra biyya alaa jiraatu warra Awurooppaa jiraatu silkiin telefoonni guyyaa sun ganamarraa qabee ilaa galgalatti sakandii 30 qoodee fi akka gaazexeessaatti sun akkana godhe akkanuma godhu wal gubbaan hoggaa dawwalan kana cufee kaan jalaa kaasu baga gammadde baga as nuu geessi nuti sii gammanne baga gammadde nama naan jedhu hedduu dhageeffadheen itti gammade waan takka waan nama gammachiisu tokko guuda leeyde barnoota barattee sadarkaa tokkoffaa baate wahuma takka yoo badhaafamte badhaasa san nama sii gammaduu deebi'ee si gammachiisa. Sah. Ilmi namaa namni saahibni bakka lamatti madaalama. Yeroo rakkoodha namni wal bira dhaabbata. Nama ati wanni waa'illee si jidduu jiranii gaafa rakkatte si bira dhaabbata. Lammaffaa gaafa ati gammade si wajji gammada namni. Irra guddoo wanni qalbiin namaan dandeenye nama gammadee wajjin gammaduufi. Anilleen akka ergaatti ergaan irraa fudhadhe fuuldura waggaa dhufullee inshaallah rabbi fedhee badhaafamaa sadarkaa lamadaatiin bahe sadarkaa tokkoffaa ta'uun qabaa. Warri wajji badhaafamneen kun Itiyoo Telekoom, Nigdi Baank, Zaman Baank, Eerpoort, dirjitii mootummaa gurguddaa kana Abisiniyaa, Daashin Baank jara kanaa wajjin salphit dhaabbadhee achitti badhaafamuu anis akka nama dhuunfaa tokko ta'ee dirjitii osoo hin ta'in isaanii wajjin lakkaawamee achitti waamamee muummicha ministeeraatiin kabajamoo muummicha ministeeraatiin badhaafamu anilleen gammachuun na dhageefte gammachuu san kanat dabale immoo warra baga gammadde naan jedhu fuuldura akkamittiin deemuu qabaa eenyu saahibni kiyyaa eenyu namallee addaan baafachuuf ittiin addaan baafadhe. Amma maskaram dhufu kana amata akka irraa qaa'imaa san keessa isin agarraa yoo rabbi. Shakkii takka yoon galeetii rafeen na beeki yoon amata dhufu saffii duraa kana miti duraa kana bira amma qalbiin tiyyachi dabartee jirti warra lammaffaa kana bira sadarkaa tokkoffaa keessatti yoon badhaafamuu baadhee ani waliin itti amanu Dr. Abiyyi Sonnichi irra nuun jee namoota hedduu naggaadii akka biyyaatti 36 warra gibira kafalu keessaa nama 500 fi namni inni badhaase 231 isin amanneeti isin nu amantanii birrii tana kafaltanii nutis isin amanne karaa barbaachisaa ta'e hundaan isin cina dhaabbannaa abbaa yoggaa jaarreef nu gargaarsa alaa osoo hin ta'in maallaqa keessaniini ammallee karaa magaalaa keessa babal'isuu fi kureedara amma dalagaa jiran kana wanni hojjetaa jirruun maallaqa keessaniini gammachuun isinitti haa dhagamtu jennaan namni waan kannetti hin gammadu silaa waan fudhatee gammadaa hanga harka luqa'utti naggaadiin harka dhooyte anu osoo hin beekini wajji harka dhee warra achi dhufe sun jechuun dirjitoota san anilleen akka gaarii gammadee wanni kun waan fuulduratti haqa mootummaan hojjeta abbaa qabeenyaa biyya tanaa irraa qabu san gaafa duraa fedhiin kafaluu dhabuun mala mootummaan siistama isaa wal qixxeeffatee sirraa fuudha malee irra guddaa namni jaalalaan hin kafalu waan mootummaa kafalu sadarkaa dirqamaan kafaluu irraa sadarkaa jaalalaan kafaluutti nu tarkaanfachiise inshaallah yoo rabbi fedhee shakkii takka malee waggaa dhufu badhaafamaa maqoota san keessatti isin agarra yoo china dhabde galeetiin rafe beeki
addunyaa tanarra jiraadhee waggaa dhufu yoon sadarkaa tokkoffaa san keessaa dhabame galeetiin rafatti na lakkaawe. Ni laalla maskaram dhufu. Inshaallah yeroo gabaabdu. Jamaan Ali yeroo hedduu wanni namni ragaa isinii bahuun saahiboottan keessan nama waan eegale bakkaan gahu. Fakkeenyi gabaabaan dhihoo tana keessatti arguu dandeenyu Raamis Baank. Fakkeenyi halgadda dabaree immoo majlisa Sheek Mahammad Toofiq. Amalli kun maalirraa dhufa? Hijarraa immoo hojjedheetiin agarsiisuu qabaadamoo moo murannuma aziimaa uumamaan Rabbi gaafa dhalattan isin keessa kaayemoo maaltu fida waan kana? Uumaan namaatis amalli namaatis adda addaa yeroo hedduu ani ijoollummaa matiyyarraa qabee nama yoo waan takka qabsaa'u injifachuu fedhii guddaa qabu yoo waan takka hojjete kana qabeenyatti qabaattaniif wanni kun milkaa'amoo gaafa kuulii sanis akkana. Man jedda wajeda waan jaadii jiraami bar namni tattaafate waan tattaafate sana akkasumatti argataa jiraami irra guddaan namaa hojjetee wanni akka laaftutti itti geessu hin jiru. Humnumaan dhiibbattee humnatee waan dandeessu baaftee taa'ee nama gargaarsifattee sadarkaa takkarra geessa. Hoggaan waan sanis seenee waan biraatuun hin wallaala. Mirgaa bitaa kiyyas wallaalee if duubas wallaalee if dura qofa laalee hedduu if duuba namni amna dheertuu deemu if duuba laalu if dura laalaa deema. Ijoollummaarraa wanniin itti amanu namni waan hojjete bakkaan gahuu qaba. Waan itti kee xarafa bahuu qaba. Sadarkaa ijoollummaati irraa amalli kiyya barnootaanis sadarkaa tokkoffaa qabeenyaanis sadarkaa tokkoffaa akkasumas barsiisuunis sadarkaa tokkoffaa fedhiin kiyya tokkoffaarra malee lammaffaa fi sadaffaarra hin jiru. Gaafa fedhiin kee tokkoffaarra jiraate dhabdee dhabdulaan 2 3 4 asni dhufta. Gaafa kudhanniin bahaa ani barnootaan keessatti kurnaffaan baay'attee yaadde meeqa baata? 20 wayi. 20 30 hanga hoftutti. Dhugaa. Kunigaa amala uumamaan qabdanii. Amala kiyya. Ani waan gaafa ijoollee meesiimu kitaaba gizeen baradhu. Ani barnoonni baradhe barnoota diiniin baradhe. Kitaabaan qara'usan yeroo rafus qabadheetii wajjin rafa. Harkaan qabadhee kanumatti irra rafa. Osoo laaluutii irra rafa. Kitaaba sanichi kaayee tolfadhee irriibaa mijjeeffadhee irra rafu. Takka hangam barnoota baradhu jechuudha. Kitaabni kiyya bakkaan irra rafee irra gorora yaasee fi kana qaba hundisaa bakkaan caccabsee waliin rafee ganauma akkasii ka'een qaba. Ani yoon ka'eemma bakka takka nama bira dhaquu fedhe isa kitaabaan qara'u jiru sun kaniin achitti hin qaraane kaniin karatti hin qaraane akkanaan sammuu tiyya keessaa nan baane qabadheen deemaan. Sagaraa yoon dhaqe mana fincaanii yoon dhaqe qofaan lafa kaaya malee hoggu takka illee lafa hin kaa'u. Ooruu dhaquus janaazaa dhaquus achi deemus as deemus magaalaa deemus tokkichaa san qabadheetumaan deeman tokkichaan qara'u san naan addaan hin bahu. Irra hedduu kitaabaan affasee karaa irratti hin affase. Ajaa'ib. Walumaa galatti mee dhugaa jidduun bishaan kiyya kana dhuguu diddan shee kana shakkinaa ilma keessa. Bismillah. Daqiiqaa 55 tun tiyya tanarra walii gallaame. Abshir. Waan nam mul'atu. Irratti illee siifin dabaloo barbaadde. Daballee sa'a takkaa cina irra buusaa goone. Tanaafuu gaafii tana narra laalinaa. Walumaa galatti arra waan gaafatamu qabu hundaa gaafadhu. Ayyee. Maalleeyni guddaan guyyaa takka kasaartan qarshimee. Gaafan dhabees gammachuun tiyya bakkuma san jirti. Gaafan argadhees gammachuun tiyya bakkuma gaafan dhabee san jirti. Jijjiirama tokko ni dhabee jechuuf takkaa fuularra namni hin beekne ni argate jechuuf takkaa jijjiirama irratti hin beekne. Sadarkaa muummee ministeeraa beeta mangistitti nu yaamee nu badhaasuu san namni na eegees hin jiru namni narratti argees hin jiru anillee firratti hin agarre achumatti hin argeenis. Kanaaf nama waa hojjetuuf wanni hin dhaamu. Arrayoo khasaares boru argata. Arrayoo argates boru khasaara. Namichaatu maraataadha xiqqoo rakkoo qaba haadha jalaa guyyuu ni bada. Haati ni rifatti. Guyyaa tokko badee ture dhufe hoggaa dhufe haati akka malee rifattee hoggaa inni galees akka malee gammadde ayyii jeen ummaa jeen abaluu badee jetteeti sirrifatin annumaan mul'adhaa. Badee jetteeti sirrifatin galee jetteeti sin gammadin an boruun badaayii jeen.
biizinasa keessatti naggada keessatti tirfiinis kasaaraanis buurri sadeen kun beeyteetti seenuu qabdu gudura bittu yookaan tirfii yookaan kasaaraa yookaan waa sadeen kana beeyteetti seenuu qabdu sadeen kanarraa hin bahu kanaafuu dargaggeessaaf wanni hin dhaamu amma dhiyoo tana warra siistamaan nama hatu tokko infiniitii jaanii waan kana biyya hedduutti isa garree jira nama hedduu saamamee jira isin hatanii hin dhagayinaa himnee sheekotiin himtee dargaggeessi himee warri beeku himee dadhabnee keessaa'u naannawa Harargee kanatti nama miliyoona dhiyaatutu maallaqatti itti galche. Waan san maallaqa waan qaban maallaqni isaan achi galchan birri 100,000 har'aa olii miliyoona achi oliin jiru. Gaafa wanni sun abbaan appilikeeshina isaa cufatee qilleensa irratti hafan haga ammaa nama 10 ga'ee namni iffannise. Iffannisuudhaan horii sanirra guddaa bahu deemamu namni tokko gizee dhabe jee iffannise duraanis hin qabu har'a guyyaa keessa harkatee dhabe borummoo hanga naa ol argata namni har'a 100 dhabe boru miliyoonaan argadhaa beekuu qaba har'a miliyoona yoo dhabe boru biiliyoonaan argadhaa beekuu qaba. Biyya qabeenya qabdu tan namni tuffatu tamtu jiru. Biyya qabeenya hin qabne tan namni kabaju tamtu jiru. Walumaa galatti xiyyeeffannoo wanni kana qofarra gooneef imala ilmiidhaa kashee jamaal guyyaa takkatti ni deebina ji'a muraasa booda. Amma immoo waan ammaan tana taatee dhiyoon tana akka Itoophiyaa badhaafaman sanirraa moorsaniif uwwisa kannina nurra laalinaa jennaan sheeka mana hidhaa seentanii turtan. Jiruu mana hidhaa ta guyyaa haga saniitu isini ulfaate moo miskiinummaa gaafa hooliisan? Dhugumatti miskiinummaalleen ulfaattu wanni miskiinummaarra ulfaataan jirtu wanni addunyaa tanarraa irra fokkotu. Irra diinaa miskiinummaarra hin jirtu loo kaana alfaqru rajulan laqata'tu unuqahu saabaa keessaa nama jee jira osoo miskiinummaan tun gurbaa miilaan deemu taate anaa sayfi mataarraa mura kajee jira miskiinummaan diina nabiinis alayhi salaatu wassalaam fa'innaha bi'sati dajii'aa isii wajji jiraachuun wajji mana galanii ciisuu waa hammaattee je akkasuma miskiinummaa dura qur'aana rabbiitii fi hadiisa rasuulaa keessaa faaruu durummaa jira malee faaruu miskiinummaan jirtu. Faaruu dureessaa jira malee faaruun hiyyeessaa hin jiru. Namni tokko gaaf tokko nama tokko maal naan jee nama lama na biratti wal mormanii anis itti seene firraa waa gariin ifiif itti seenee itti himi tokko miskiinummaa irra caalaa jee tokko durummaa irra caalaa jee wal qaban. Innaan ha miskiinummaa irra caalaa jiru kun dureessi miskiina dura hiyyeessi dureessa dura amma 500 jannata seenaa jeen. Hadiisa kana deebisuu dadhabe kun waggaa waliin mormaniin jechuudha. Sadarkaa itti aaruutti akka isuma kanaa akka miskiinummaa see itti aaree haasawa kun sun. Tokko Somaalee tokko Oromoodha nama lamaan na bira wal barmee afaan Arabaatiin jennaan maaliin mee ati kam jettaa jaaniin na gaafatanii an murtii jidduu godhe. Maaliin murtii jidduu godhe asirraa Finfinneetti waggaa deeman nama duwwaa deemuu fi nama waa baadhatee deemu keellaa irratti kamturra tura. Makiinaan duwwaa deemu kama laalanii dabarsanii mi hawaa fe'atee deemoo xaaxaa qaba. Maali wanni jira taftiishaa jira hisaabaa jira gaafa dabre nama waa qabu sanii fi miskiina kamtu hoteela bareedaa gala. Haqabu bar amma fakkeenyaaf jannatas akkasumatti miskiinni dureessa dura amma 500 yoo jannata seene gaafa jannata san dhaqan dureessi asin maallaqaan jannata bitatee kute. Waa hedduu bitee. Man dhalladhi yuqridullaha sanid dalage. Liqii hedduu qaba. Gaafa dhaqee liqii isaa san galfataa fooqii irraa olii keessa gala. Sadarkaa irraa olii keessa gala. Kanaa ol hajjii godhee beeka. Kanaafuu kanaa ol arafa dhaabbate. Hisaabamuu dhabuun sun bakka hisaabaa san dafanii dabruun sun sadarkaa nama hisaabamee jannata seenuu san hin caaltuu jeetiin idduutti murtii godhee murtii diyyatana dabruu dadhabanii isaan lachuutu fudhatan. Kanaaf ogguta kallee Sheekh Qardaawiitu kajee Quraana Rabbii keessatti Quraana Rabbii hedduu gara galcheetiin bakkuma inni itti miskiinummaa faarsu dhabe je. Bakka durummaatti faarsu malee bakka miskiinummaa faarsu niin dhabee je. Kanaaf miskiinummaan diina. Diina osoo hin ta'in miskiinummaa. Miskiinaa fi miskiinummaan adda. Dhugaa. Hiyyeessaa fi hiyyummaan adda. Hiyyeessi diinaa miti nama keenya. Hiyyummaatu diina. Diinaggee jechuu kana bakka irraa afaan Oromoo diinaggee jechuu kanatti baasan diinatti gahe diinaa wajji wal qixatee jechuurraa diinaggee maqaa jiru kana baasan. Kanaaf yeroo hundaa'u ijji miskiinummaan laallu
iji miskiina laallu fi iji miskiinummaa laallu adda ta'uu qabdi. Yoo miskiina ija rahmataatiin laalle miskiinummaa ija diinaatiin laaluu qabna. Dhugaa duba Allahu yabsutu rizqa liman yashaa'u laami dubbiin namuu tujjaara ta'uu hin danda'u garii baankii sanirraa sheerii parsantii 60-70 qaba garii baankuma sanis zabanya garii kantiibaadha garii gaardii kantiibaati garii daldalaadha garii immoo daldalaa saniif meeshaa dhiyeessa sanii ol daldala duba hundi haa yaalu jettammoo moo qaa'idaa hundi tujjaara ta'uu qaba seera jedhu jira moo hundi haa mokkoru wanni nama hundaaf laalamuu qabu namni hundi wanni laaluu qabu yeroo hedduu namni osoo aliif hin jenne yaa jechuu barbaada wassalaam jechuu barbaada akka infinitii kana osoo aliif hin jenne yaa jechuu barbaada nama abbootii qabeenyaa kana akkana nime kana iyyuu haqa himuu baatees anilleen abbaa qabeenyaa sadarkaa abbaa qabeenyaa sana maalitti deemu jira malee karaan jira malee hin geenye abbootii qabeenyaa san adaamaa keessan amma yoo qabdee gaafatte irra hedduu isaanii yoo gaafatte kaan kaleestiroodhaan jalqabe kaan ka hammaalaan jalqabe hujii baadhatan sin hujii humnaatiin jalqabe kaan shufeerummaan jalqabe kaan kan namaa ergamuun jalqabe kaan kan daldaalummaan jalqabe waan xixiqqoon jalqabanii waan guddoo bahan malee asumarraa takkittumaan mana ol seenaniitu wassalaam jechuun hin taatu namni keenya irra guddaan hujii tuffata ka hujiinuu isa tuffattu inni hujii tuffata sa'a bishaan balfuutu deebi'ee bishaan balfaa itti oromoon ka hujii sanuu hin beekne isuma tanaa hin beekne isii tanarraa waan baratu jira hujii hojjetu kanarraa akkatti nama keessummeessan akkatti nama qabatan waa hedduu barta hujuma hojjetu hundarraa waan yuunivarsiitii keessatti hin barre hujii keessatti barta ani waan inni itti amanu yuunivarsiitii keessatti waa barachuu fi hujii barachuun adda warri yuunivarsiitii keessaa ba'e sun bargabbee hujii barate barnoonni kun waan hujii karaa sii laaffisu malee waan dafee barnoota si geessu malee inni barate sun barnootaa miti barnoonni amma hooggansa fudhadhume hooggansa mana barnootaa keessatti baratee gabbeef hoogganuu ni danda'a namni muuxannoo barbaada sadarkaa jalaa hojjetee itti aanee sadarkaa muummee ministeeraa dhaquu danda'a kanaaf hujii baruu qaba namni wanni itti amanu nama keenyaaf wanni hin dhaamu ani amma dhokodhee bakka nan beeyne dhaqee an hujii hundan beeku hujiin beekuun qabaami hujiin hin beeyne sanis hojjechuudhaaf haaratti bilaashitti namaatti kafalee barachuu fedhiin kiyyama hujii biraataniin an hin beeyne jechuudha wanni namaa dhaamu hujii baruudha hujii barte gonkumaa uttiin kasaartu ati amma namni akkamitti hundi dureessa taa'aa yoon barin dureessa ta'uu hin danda'u nama tokko gaaf tokko biyya arabaatti dhufee kije moo maallaqni biyya arabaa kun hin barakatu dafee dhumaa je maallaqa walitti qabatee dhufeeti hujii osoo jalaan jalqabne gubbaa tanaa jalqabee kiiloo birrii 10 biteeti addaan babaasee birrii 6tti gurguree fixa kiiloo guyyuma muraasa dukkaana cufee durjii madardariyaa irratti bakka irra kakkaan kana kanaaf jirkaana gurguratee deema sababni isaa osoo hujiin barin hujii seeni namni sheebushiraa waan jedhe geessee shi'irii sheebushiraa tokko ni beeyta sababaa waa dhabaa dalagachuu dhabaa sababaa waa dhabaa dalagachuu dhabaa ooyiruu qotan malee udan guddifatan ani walaloo jechuun beeku ooyiruu qotan malee udan guddifatan jeeti uudee jechuun bakka itti naqatan tuulaa jechuudha koomaa jaaniin bakka kanatti midhaan itti walitti qaban san midhaan walitti qabde san guddisuu yoo feete qottu malee hin dandeessu hadhagaa cabsee rabbiin maaliin godhu jechi dubbate sababaa waa dhabaa dalagachuu dhaba sababaa san ittiin amanaan haa ta'u bareeda tanaafuu hundi haa yaalu jechuudha haa yaaluu miti niin argadhe jee haa hojjetu itti haa seenu hedduu bareeda miila tokkoon osoo hin ta'in miila lamaan seenee qaamaa qalbiin harka lamaan ija lamaan sammuunis jiraate niin argadha har'a yoo waan tokko hojjettee kasaarte karaan kun nama kasaarsisaa bartaa karaa biraatiin hojjettamas wanni kun nama kasaarsisaa bartee waan biraa hojjetta ergaa furdattanii kana qabeenyaan hin baa furdanii rakke qabeenyaanis garaadha hin furdanne amma xiqqoo wayyaga amma direedoo irraa adaamaa geessan finfinnee ga'uuf horma xiqqaa macaafirra jirti saahiba haaroon harkanne mutaqamiif isin deddeebi'atu silkii haarawa silkii dur hin beeyne hariiroo haarawa hin agarre saahibummaan namni saahiba jechuun kun namni walis saahibduun kun
saahibni beekee لكن nama dur isin lagate hamma firummaa teessan barbaadu fa'aa isin hin qunnamne jechuudha. Furdina kana booda. bar Oromoon akka jettu haadha qabaatu wayyaa isumaahuu qabaattu wayyaa jedhan. Haatilleen ilmaa'uu hawaa qaburra jaalattii jedhan. Saahibnis akkasumatti eega haati nama deesse ilmaan si keessaa hawaa qaburra jaalatti. Haadhuma silaa reefu biyya jennu san haati biyyaa bar. Haadhuma jecha tokko reefu ibsi naan jettu san haatummaan sunuu isiinuu tawaa qabdu yoo irra jaalatamti. Saahibni kamitti yoo waa qabde sin jaalanne yoo waa qabaatte irra sin jaalanne yoo waa qabaatte ni fayyaddaa ni gargaartaa itti dhiyaattaa namni nama shittoon deemu saahibu yookaan shittoo san irraa bitataa yookaan urgaa gaarii irraa argan jenne si laallatee bar namni yoo sii kennuu baatellee qaceelfama sii kennaa bar waan beeku keessatti wanni kun sin baasu karaan kun sin baasu karaa kanaan deemii sin jaa namni wajjin jiru ka saahibaa tokko yoo bira rakkatellee aboo arra namatti hin dubbatini anaa jiraan rakkattu hoo tanaan hanga kana cicee jeessi kenna kanaaf namni lakka waa argatuun lakka taayitaa argatuun addunyaa tanarratti saahiba maaltu namaa heddummeessite yoo gaafatte saahiba jechuun ati saahibu osoo hin ta'in inni si saahibu jechuun namni si saahibu wanni si heddummeessu waa sadii taayitaa beekumsa qabeenya taayitaa qabannaan hundi mammaaksa afaan Oromoo tokko jira nama sadii namni isaan jaalataa ammoo isaan akkatti namni isaan jaalatuun beekanii jaan ijoolleen namni ni jaalataa haga namni si jaalatuun beeytu baabaa na fixxee osoo na dhungattuu siin jette na fixxee sheeka nama waa barsiisu tokko jechuudha hayyuu tokko namni ni jaalataa hanga namni isa jaalatu immoo inni hin beeku hoogganaa nama hooggansarra jiru namni ni jaalataa haga namni isa jaalatu hin beeku bakka tanatti hatti naa idaatu abbaa qabeenyaa namni hundi ni jaalata inni immoo hanga namni isa jaalatu beekuu dhabuu ni mala kanaaf wanni waan nama biratti hin jaalataman keessaa takka bareeda waan gaafa ijoollummaa hawwaa turtan hamman isiniif hin dhugoomin maali? Han dhugoomin ijoollummaa tiyyarraa waa sadii akka maleen hawwaa ture hin taatullee namni naan ja'aa ture anis ni taatiyyeetumaan itti deemaa ture waa sadeen sanirraa cufa siitu parsantii 10 irraan jira. Kana jechuun tokkoffaa ijoollee 100 ol hin barbaadu jechaatiin ture. Ilmaan amma parsantii 10 irraan jira. Qabeenya sadarkaa tokkoffaa osoo biyya tanan ta'in akka addunyaatti warra akka abbaa qabeenyaa akka addunyaan lakkaawamu keessa ta'uun qabaa jeetiin baadiyyaa taa'ee darasummaa sa'aatimma kitaaba qara'uu jirta waan hin taane yaadini nama tokko anaa baala gaarii oofu jechuudha ambar tanaa miti addunyaa tanarratti sadarkaa addunyaatti abbaa qabeenyaa akka addunyaatti kurnaffaa keessatti lakkaawamaa jeetiin itti dubbadha safiinaan inna safiinata laa tajri alal yabas waan jaanii jiraame dooniin bishaanirra malee deemti baala gaarii oofaa akkanan jin ana malee namni sin dhageenyaan jee saabni kiyya sunni du'e rabbi rahmataa godhuu fi annam tokkotti isinii mootummaan ifin minnaan jee akka waan ati abjoomuu kanaawu akka waan ati dilii dalee sadaffaa wanni an hawwaa ture takka beekumsa sanillee parsantii 10 irra ga'ee jeetii yaada waan ilmii shari'aa jechuudha talamadaa diinagdeedha tasadaffaa ilmaan ammoo karaa sanii ta'uu baatillee ilmaan ilmaaniitiin namni numa dabraa bara abbaan kiyya amma ijoollee isaa yoo lakkooyin abbaan kiyya ijoollee 16 qaba ilmaan ilmaaniitii wajjin mana 200 dabree 300 keessa jiramma ni jirammoo inni addunyaarra gamasiinis ilmaanuma kee kana utubdee rabbiin si gargaaree yoo si bara keesse ilmaan ilmaaniitiinis bakka san dabruu akka ati itti karoorfatte san dabruu ni dandeessa kanaaf waan dhoysaatiin rabbiin barakaa keessa sii kaa'uu fi tazaahira kanaan mul'attuu fi waljazaa'il aliyyaa jedhan sadarkaarraa olitti guyyaa qiyaamaa galatatti argachuuni horiin keen irranne hin irratu jechuun qarshii 1000 qarshii 100 yoo baafte 900 hin deebitu jechuu miti barakaa rabbiin keessa sii kanna anfiq yunfaq alayk khanni siifin kanna xiqqoo kannite guddoo sii kannani irratte ni dabalamte kha borus takkitti ati kannite kanarratti dachaa 10 dachaa 7 dachaa 700 galata sii galcha hin irratu jechuun sadaqa horii keetirraa sadaqaan hin irriftu jechuun barakaa dhokotte keessa sii kaaya zaahira kanatti
ati waan kenniteefin tabiraa guddoo sii kenna Habib bakka sii buusa. galata guddaadhaan irra sii kafala jechuudha malee miliyoon takkarraa miliyoon 10 irraa miliyoon takka irratti sagalitti hin deebi'u. Sanumaan baanaa bar bakka isinii bu'uusan firra Kuni galtanii. iccitii kennuun qabdu qalbii tee qulqulleeffattee kennitee rabbiirraa eeggattu malee hiikkaasiituu beekuu hin dandeessu. Ati dhoositee asiin 100 oguu kennite dubbachuu baannaan achiin miliyoona sii kenna. Asiin 1000 oguu kennite achiin miliyoona. Akkasumatti gaa sadarkaan ta'e ta qabdu keessas baraka sii kaaya ta biraallee guddoo sii kenna boruullee galata guddatti sii kenna sadarkaa sadiitti jechuudha. Kanaafuu horiin sadaqaan horiin irriftu jechuun dhugaa shakkii takka illee hin qabne. Ifirrattis gartan. Ifirratti harkusa walumaan itti deemna. Hedduu bareeda. Naggaadee muslimaa hedduutu jira haa ribaa firraan eeyne. Waan kana Jamaal akkamii haala kana wajji isin kanaan isin shakkuu osoo hin ta'in waan kanarra maal jettan? Ani naggaadee islaamaatiif wanni hin dhaamuuf dura imaamu Maalik akka jee tasaffahtu kitaaba Allaahi falam ara aqbax min alribaa jee kitaaba rabbii kana garagalcheetiin wahuma qur'aanni rabbii kun hammeessee dubbatu ta ribaa irra hamtuu dhabee jee nabii sallallahu alaihi wasallam ribaan gosa بدع وسبعون ترباتمي في وهي تقونسي قدونسي نما مسلمة مقابل ليسو تقونسي يون بكول جيجيريس إفي نكاغو دتني أكجارتي توجين جراچو وجي توكوجي همين ربا نبينا كسد دبتي رسول الله عليه الصلاة والسلام الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أكنمني مراتي سخراني لفان افتما ديمو قياك اما خان جيد دبتي واني ربا الرحم تنجرتو ربا في والربا تنجدو مال تجرا غراغرم ما يو يتو متى كوفا جرا برچو بيخو دبودا اما نغنين استرفيد ربا نو مال ترفيد ربا في نغد جدو ونجرو اكات مقفاتو والدبا يچو اكات ربا فدته خنيته فدتو في اكات نغد وام غرغرتو سن خنيته fudhattuutu wal dhaba ribaa fi halaal jidduu akkaataa qofaa wal dhaba beekumsaanis namni lubbuu fi tana qabuu dadhabee fedhinnaa sanirraa qabuu dadhabee ribaa keessa jirus hedduu jira ribaa keessa nama hedduu jira jeetii yaada. Egaa amma tartiiba ammas takka gizee baranirraa if qabuun ni ulfaata. Maal godhuu qaban joo? Bakki rakkoon jirtu kasilaa beeku bakka naggadaan jiru خسلا هم بين بكنا جدا جرا بكا والجي جرا بيتا نمني علمي براتين نجدو كابا نمني براتين براتشو كابا دورا سلا بر فقهاء خيسا وصو بابا فكين كرين نجني حرامي ورجي جرا با نجنو ما ننتو دورا حلالي حرام الدبرو كابا ايستي الربا خيسا قلا ايستي الربا خيسا بها بيخو كابا خناف ربان نمني ربا وقاجم بانكي كوفا خيستو ليك mana keessas numa jirti bizinesa kee keessas numa jirti naggada kee keessas numa jirti karaa hedduun jirti kanaaf naggaadeen barachuu qabaa ani yeroo hedduu miidiyaa irraa waan hin dubbadhu wanni miidiyaa keessatti ni hafte osoo wanni kun sagantaa miidiyaa keessa seentee yeroo hedduu dubbadhu baabni bizinesaa kun ribaan akkamii miidiyaaleen islaamaa amma miidiyaalee islaamaa kajaan kasochoo kun warri peejiilee islaamaa gurguddoo qabu kasochoosu damee takka yeroo hunda waa'ee halaalii fi haraam ribaa fi waan ribaan ta'in baankii keessaa maaltu dhoorkaa maaltu halaali waan jiru sagantaa kana osoo irratti hojjetanii yaada juun qaba anuu namarratti hojjechuu san niyyatee fuulduraaf itti deemu jiru irraa tokko. Waa'ee siistama islaamik baankingii ta'uu musliimoonni baankii dhalarraa bilisaa qabaachuu qabaa keessaafuu musliimni afaan kana dubbatu jechuudha. warraaqsaa amata 3-4 dhiyaatu gootanii wanni sun milkaa'ee karaa raamis baankii. Akka itti dadhabdan sanitti jijjiiramni dhufu jira hunu amma amataaf hoyitee. Maashaallah maaltu ta'e ni beektaa? Isinoo raamis keessanii jirtani amma? Nuti raamis ani raamis warra dhaabirraayi dhaabuu keessatti warra qooda leencaa qabu san gahee guddaa waan namni dhooyisuu hin dandeenye qabu sani. Ammoo maaliin arge baankii keessa wanni jiru ulamaan waan baankii keessa jiru hin beektu. Warri baankii keessa jiru sun ilmi hin beeku. Jarri lamaan wal beekuu hin dandeenye.
والبرون دندين بكتنا مالتو جرا خسلاك جمان عايز علمي تنجره جمان عايز واي بانكي سنبيخو كيسن جره نما كنتو لالي بانكي غوتمتو تك غراغرون بانك ابدو بانكي دلار رابلي ساوني جاني جرتو بانكي نندي حرام جوجرا كيفي في سم مالك انغا قبو سم بانكو مراقب بانكي نرامي دغينا يعني خطبه جمره غورني تكلين بانكي مدور كا ربا مدور كاتي دو فجاني في الرائغا يعني خطبه غورني غافتك يرونتي بانكي دابو فديم نسان كيستي يرو دايني اسم بانكي تمي فايدمو جرتني ان نغدي بانكي دان انجان دو نغدي بانكي حلال تاتيت بانكي لين اسلاما تامدو فجرتو سن حرام تاتي ينجين ni hun dufne woni takoson dufne kamit haram tati ogushin dufte haram tawu sida agartani al hukmu ala shay'i far'un an tasawwuri wanta kamurti halal haram ittakhannu dura isi san sirri kayse bi khudura ulama islama du'an islama wa huma tak haram jechu dura wan san sirrit haram galti mo halal galti kayse bi khudura fakenyaf bankilin islama woni dalagan amma murabaha dalagan mudaraba dalagan musharaka li fuldurani dalayna jani itticajiran مداربة اللي أنك تكو إيجالي ملي والنسان دلقو جرا مرابحة إرقودان دعاة خينيا شباب خينيا مرابح مثلا وإيجا بانكين دفتين أجين إمبيخم فيك إسن كراني خناف أما بانكي إسلاماتي في نجدو والنجرو واسدي قرقودو تكا بانكين إسلامان ودابتشوك أبديجي إثيوبيان قوتون كبساواتوري ربين موتما مجرو خلاص نلافسين موتما نساقلتو منو هيمه بانكين سن دابت بانكي اسلاما سني فيدمو جيران بو بكم دور براني فيدمو جيران تكتنا جيرا لما فا شيكوني واي فاينانس اسلاما اقتصاد اسلاما جچاتو رسون بانكي خيست ارغه مال قبا صدفا بانكي اسلاما جاني نو فايمني مله ور الاندل غسني في نو ادى غراغرما سيره خمدان نو خايني وان وني بانكي دلر رابليسا وجتو فيتان وجتو دد تان دلو وجتي تون دلا ملتي وجتي اما اكا غوتو بيات سير بيا وني بانكي دلر رابليسا بانكي تي حرامي بانكي شفتو حرامي وني بانك يچون دورغا يچو حرامي خطابا سنسون تين وان دورغن هند ولمان دورغن وان هيمن هند ولمان هيمني في خنيس غا namni alif je baas numa jaatti deemu jira akkuma biyyaattu hayyoonni hunditti deemaa jiranii gara mootummaatiis baankiin islaamaa waan hojjechuu qabdu san hayyamamuufiin guututti giyaa miti amma itti fufammoo guyyaa tokko gaafa baankii raammis eebisan ahmashi deefaa ministeerri maallaqaa nuti waa cufa isinii hayyamnee jirraa isintu irratti hin hojjetinii propozaala dalaydanii akkanatti hojjennaa akkan nu baasettanii beeraa baankii dhiyeessitanii yoo isin didan nu gaafachuu qabdan malee nuti cufaa hayyamnee jirraa jaan hayyamanii hin hayyamne wanta ka keessa dhayxee seentu malee addaan baasuus hin dandeessu bakka tanatti ayyoonis badiin qabdu abboonis badiin qabu badiin jidduma tana jirtii san goonee ammaaf irrinni bakka sanittis ni jira hawaasni muslimaa mana keenya san quba qabnaa itti fayyadamu jirraa achi kaayachuu jirraa isaanirraa faayinaansii fudhataa jirraa isaanii wajjin hojjetaa jirraa hangam takka akka gaafa qabsooyne sanitti namni waan argate takka eega argate ni imaasiin beeku gaafa dhabe malee bankiin islaamaa haa cufamtu osoo jaan islaamni guutuun gabbee qabsaa lola arrammoo isii qarshii takka keessaan qabu takka bankiilee islaamaa tajirtu tan yoo gaafatte bankiileen biraa maammila dambanyaa miliyoona 10 qabna jettee lakkaawwatti isaan amma parsantii takka miliyoona takka qabna miliyoona takka gad qabna jaanii lakkaawwachuu jiran mana keessan quba qabdanii millataa jirtanii isaaniin jechaa warra baankii hojjetu saniinis isin hoo hangam takka wanni baankii islaamaa irraa barbaadamu baankii duraanis ni jirti baankiin barbaanne baankii islaamaa barbaanne baankii dhalarraa bilisaa barbaanne hangam takka hawaasaa wajjin akhlaaqa keessan jijjiirtanii sochii keessan jijjiirtanii faayinaansii xiyyeeffannaan keessan hawaasa irratti hangam takka isaaniifis ergaa haa taatu ta mootummaa fi isaan jidduu jirtu san ayyoonis badiin qabu abboonis badiin qabu jidduma tana jirti haa taatu ammaaf. Bareeda. Amma alama biizinaasaa keessaa baanee Sheekh Jamaal akkaan nama waa dubbisu haganaan hin beekuttis amala kana baadiyyaalaan gahii fiddammoo if xawwaraa ifirra dalaydanii amma reefu biyya kaaffee wal agar waraabbii dura moobaayiliin kitaaba PDF dubbisu jirti. Eessaa dhufe amalli? Namni oguu waa baratu waan sanniin haffaza yoo jedhe
نيم برايوجي تقفان اتتاها يوجي يرم هنداو دبسو لأن الدنبه هندندو صح المنا ما خن بيكم سيسا نمنو هندنو تقاد بيكم سنموت الدادر راولي قبطو إسا بيكم ستا بيكم سيجون بيك انفورميشين علمي وني جان كن انفورميشين وني اتي بيتو تسبير جيرتو غانا بير دفته تيسا غو دفته تخاني غو دفته تخاني غو دفته ولد ديبيتي بيكم ستاتي خناف نمني برنوت فيت يونيفرسيتي فيت ان دكتورا ان بروفيسور جي غافا فتنا مسم فتنا مي برنوت فيت غلي تاو نمني اسر غوا نمني اسر ولالا صح نمني اسر دوفانجو اني اكخيتي برا ما فا ديركما دفيو نمني غيتو سو فيسبوك لالي سو تيك توك لالي وسو موبايل كان غوني ويولا اكمن نمني غيا توكوتي وسو وادبسي بيكم ستو كوندبلن وسو جيجيرما توكو سمو سارم فيني نمني غيا كان اولو مغبون جانسان كفارمات غواسن جايتي لالان دبسرتي ودبسورتي همان اني برنوتا كان خيسه توكفاتون قبا وان كان خيسه دنديتي قباچون قبا جچون اتيادو يفماف سدبسيسا خايون اتي قبدو هدفني خي غولي نتي خايتي ديمتو بر وني تكلنا ما بزنس نيس دبسو فدا دكتور نيس وانا هاري امدو في امام دبسو فدا صح معلومات اددا فدچو قبا شيخ سيوتي علم ما وهموف تن مدرانيسا خيسه يرسنو ابديت غرو قبا وني غري غري وانا اتي دران بيكم ستي لالتو تعر ولا لا جير تهيرون جيرتو وني خون اكنا غداني اكنا غدان ميد اكنا فديتي دوتيس وني سن جيرمتي وان بوا قبطاتي ارغمتي قرنو دان ارا قرنو ارا سني وجي ديمو قبد نمني وان دبسني يرو وجي ديمو دندو شيخاستي دكتوراستي بروفيسوراستي هوغناستي غلكاو ملي اوللكاو خنت وانين امنوف غاف درا كتابه دبسني هجينا هجد خيسا ونينا هجين اول درت ملكاوي كتابتيف وانين تو كتابه دبسو فروفي يا ربي ختاو مخان ارغدي دبسي نين قوفا جيتين خيسه دقه بحر نمنو غوسيني بندغو بي خيستا اچ بودانين افدو بدي بي ملي دور غافنوتي درسم ما جروان نجان نمني كتاب في قبن دبسو يان كن مر عاريا فدتو ملي ارغيسا ملي كتاب ارغيسا سن غليتيت جلقب را خافتين غط مرافت ارد ديبيتي خيخنا اسمو جيرا غرون دقو اتي ديفتا الرهدو نمني هوغا مجاق ابو وني وان دبفنيف نمني يروق ابو وني وان دبلنيف نمني يروق ابو وني وان برنيف ركنا خيست نمني ركو خيست وهجت فكينياف يونسي خاسي وان كان دوغا غدو قبسو امه مسلمه خيستي غافا ميدان جيرتو سني في الرقم قبسو الاسلام الرغدو كافسي مالف جنان ارا وني هندي حلال تاتي نمني نما هيدو سوان انجريف نمني نما غافتو سوان انجريف نمني فراچيسه خانس قمو سيني خانس رفو سيني خانس غرغلي لالو دبو سيني خناف نمني وادبسون انا رتو سونتين بي خرت واجب هيو رت واجب دكتور رت واجب بروفيسور رت واجب هوغنا رت واجب نمني وان دبسني وني تكلين يلان دبتو ادو بريدا شيخ الدنا غلطوما بلنا نمو جي اتاك وخاول لما بودا اكرمو ولد بنا مالي في ارا واي بزنس اسوينه مالي واي مسيرا علمينا اسوينه ركو امه هركا قبدنا اسوينه اكسوما قبتما اما حواسن رجرون اسوينه انا بايلمن اني سنتني داوتو ترت ان شاء الله ترات انت ان شاء الله هو خيستي ان شاء الله سومنا درا ان شاء الله هدو بريدا دمرتي نمني غلطون فتن نجرا سندرمو حواسان ونجت يوجرات كاميران خيسن سندرمو امس واي سغنتا حلال شو ما جت ما شاء الله درا حواسا ونين جون نمني برتو نمني حجتو نمني هوغنو الدنيا تنرت وني تكلين لفاتي ملي وني سدوراچي سقاتك وريغما برباچي سو خفلتيتي ملي هنجرتو دور غاف علمي برنو كنون جان علمي يو غوتو تيف كنديته نصفي سي خندتي يو نصفي تخندته ربع سي خندتي نون جان برسنتي دي دمي شنجچو يواتي غوتو دبرا دبتي تيف كندته برسنتي شنتم سي خندتي يو برسنتي شنتم تخندته برسنتي دي دمي شن سي خندتي نون جان نغدا ساتو برنوتا ساتو هوجچو ساتو هوجچيسو ساتو وني تكلن وريغما برباچي سو خفلتي ملي وني سدوراچي سي قانجرتو وني بكاتي تيسوت السلام عليكم جيسي دفا
الدنيا تنرى مسكين ما ملين جرتو جان إفو ما سي بربادي بكم أتجرتو سردفتو تلمدا دولتي ديو دو أتاتي مليجو خناف حواسان نمني وان قبرت تتجئچه اتمرتيفته مرنو دان هم نسا هنگ دندو باسه وجچو قبا وان جودام سغبابا خنن دامو فدا اسمان نمني نينغلتي فدو ميديا دورا وبلي سخيه تقا قطسو خيله جون من دندي امو هرياتيا امو الكتا وبلي سخينيا سهيبي لفا دفا درغگيسا غازيطنيا جچوف سقان فچيسو شيخ جچوفيس ست الفاتو درغگيسا وان اتخوتته خوتي خطون سغنتا تنرتي نهر ماچسوف نا افيرو فيله غلطو من سنجا اكسما سيفي ورا كاميرامان دوبا جرو في هندما ورا اسكيسي جرو ميديا تي في اسلامات اسلالچسه غلطو مايچون برباد سندرمو بليان خيتو كوتو ارغاتو كو اسني ارغه ارغاتنا لالي ولديبن اي امتا غرغدا من غدوتا امو مي من غدون تمالتي شر Perhatian, berasal di surga. Baba sejadana. Salacan, badas, putih murah, baba murah. من غدوتا خنا مالدتا من قدوتا سلا جولين وما هذا في أبا يادن يادي حملين هذا أبا جولي خيسان باتي مرنون خطنون فدين هندي جولتي أبا يوني في موسيقى يادي جولي موسيقى وجي يادي أبا يو هجتي أبا فجتي رومون إلماف أبا غوتا جان غوتا أبا أولين بيتو هيو أبا أولين بيتو شيخ أبا أولين بيتو قالتو ما اتفوا ربي سنقول قدسون جاني إن شاء الله ترى أنتو تنا ما فولا تأنتو إسانا فولاني جاني تأنتو مسكرم تأنتو وزنتو إيه إسانا فولاني إسان مسكرم صدفة الدو ريدا نمني قالتو فتن خجلو تيسان كيس إسان الرأى الثري يوخاو قالت إسان براك أبو يجراتي كاميرا خونو أني وهندا نما هندا وان تكان الرافورة دا تكو تمكادي أس جيتشون نتو الفاتا نموني sadarkaan an ammarra jiru kana barnootaan sadarkaan an irra jiru kana beekumtiidhaan sadarkaan an irra jiru kana bizinesaan dhiibee nasihaa naa yaadee nagee hundinuu galatoomaan jaan keessaa'u nama bizinesa guyyaan dura jalqabu birrii 15,000 nak kennee hojjedhu nam tokkotti nimini yoo hojjettee bakka geeyse galatoomi yoo ammoo khasaartillee singaafadhuu naan jedhe sadarkaa tokkoffaarratti reefullee haasawaa keessatti dubbadheen jira isan galatoonfachuu fedha lammaffaa nama anaa biyyarraa hin baajee bosaasoo dhaqe birri waa xiqqoon hin qaba tiyyitana finnee wajjii anaa hojjee na deebise isaan galateeffachuu fedha asiin inni nuuni beekaa inni nuun himannee hin himuu fi galatoomi ulfaadhuun jaanii cufti nama sadarkaa bizinesaan haa ta'u daawaan haa ta'u baadiyyaarraa magaalaa dhufe magaalaa dhufe namni beeki magaalaan sadarkaa qabdi baadiyyaalleen sadarkaa qabdi hundinuu kana keessatti namni gahee qabdan galatoomaan jaanii keessaa'uu warra kiyyaa fi ilmaan kiyyaa kaniin namaan isaanirra jaaladhu addunyaa tanarratti hin qabne abbaa kiyya haa amma jiru haadha tiyya rabbi rahmataa godhuu fi abbaa kiyya dabalatee obboleeyyan kiyyaa aalii kiyya rahima kiyya hundaa'u waan ifin jaalataniin na jaalatan waan hin hojjedhu hunda keessatti yaadaan na deeggaruun na gargaaruun na bira dhaabbatan hundi keessanuu galatoomaan jaan obboleeyyan kiyyaa fi saahibban kiyya yaada tokko tokko naa kennanii waan hin tarkaanfadhu irratti namni tarkaanfatu hunda saahibni isaa qooda keessaa qaba maatiin isaa haati manaa qooda keessaa qabdi ilmaan isaa qooda keessaa qaban firri qooda keessaa qaba akkana jechuun waan isaan itti ida'aniini tarkaanfiin ati silaa asa jettu as bira kuttee garas geessi jechuu hundaanuu galatoomaa ulfaadhaan jaan ji'atak yookaan takkaa cinaa booda bal'inaan hawlitti deebinu ta'a san dura immoo Sheekh Jamaal Aliyyi ijatamii ilaalan sabboonummaa keessa nama daangaa dabaree jee qaama isin komatu jira. Egaa shari'aan nabii zaahiraami miidiyaa wajjumaa agarraan akkas jaja'u jira. Garii jira qaama lakkii waa wal madaalchisaa deemu jira malee sirruma jiranii warri jiru. Gandummaa hoo ijatamii ilaaltan.
gosummaa amma nama diigu jirtu tana gandummaa qofoo maa komanna sabboonummaa namni gammoojjii Yaman keessatti ati Amaaraa ati Oromoo ati Tigree jee ija keessa ablee wal kaayutuun wajji jireenyaaf gaaga'aman fiddu ta xumuraa Sheekh Jamaal Illiyyii hawaasa Jimmaatiif tuffii qabaa. Afaan Oromoo ifaadhaan ni arrabseenii ni komateenii ja'anii miidiyaa irratti waan deemaa ture quba qabdan ummata Jimmaa ija kamiin ilaaltan waan ja'us kutaatti aantu irratti walitti deebina an kanarra jiru gaafachuu firraa deebisuun immoo isinirra jira. Hedduun galatooma shukran. San dura immoo nuti akka sagantaa Halaal Shoo'itti nama hagana ga'u nama gurra nu godhe yoo dhugaa dubbanne qaa'imaa liistiilee maqaa warra gibira kafalanii san keessaa namni muslimaa ka sheekaa hin jiru isaan malee hundiin al-islaamiif kabaja dhaadannoo teenyaatu warra hojiitti kame islaamummaa waliidha roga cufaan dagaagu teessi. Kanaafuu hedduu nu galatooma nuti akka sagantaa Halaal Shoo'itti hunoo badhaasa kanaa isin niif kannuu barbaanna gamana nu hotta. Yo platinum te malee narraan fudhattanii. Platinum irra keekana irra jaba. Argaasa. أنا والني جو لقد منحت لكم هذه الشهادة تقديرا واحتراما لعملكم المثالي في مجال الدعوة وريادة الأعمال. في المستقبل. أما في المستقبل إن شاء الله فولدرتي. إن شاء الله يدونا غلطوما. شكرا. ربي سناخبج. يا ربي سناخبج. شكرا. Bakka jabarii biiftuu ganamaa ijaaf gurraa'uu uummata muslimaa kottaa daawwadhaa TV Islaamaa. Bakka jabarii biiftuu ganamaa ijaaf gurraa'uu uummata muslimaa kottaa daawwadhaa TV Islaamaa. Kottaa daawwadhaa TV Islaamaa. TV'n Islaamaa ejjennoo amma hadiyaa gaarii kayyoo.